Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student egaa arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa 11ffaa yuunitii 6ffaa paartii isa lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gammanumaan viidiyoo laayik share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti argachuu dandeessa isiniin jecha warreen ammoo maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalamin barnoonni yogguu subscribe gootan malee kallattiidhaan viidiyoon isin bira hin gahu maaliif jechuudha maatiin taane waan taateef jechuudha. Kanaaf gartee viidiyoon keenya akka isin bira gahu yoo barbaaddan subscribe godhaadha ammas like gochuun na bira dhaabbadha akkaan isin jajjabeessu gartee yoo barbaaddan na deeggaraan isin jechuudha. Isinis like gochuuf kun gartee humna baasuun isin fudhattu jechuudha. Kanaaf gartee waan salphaadha viidiyoo waraabuun kun an dhiibbaa meeqa keessa dabreetii waraaba. Isin ammoo like subscribe gochuun maal isinitti ulfaata jechuudha. Kun gartee waan tokko isin irraa hin irrisu waan ta'eef. Kanaaf gartee subscribe gochaa isinin jecha like gochaadha obboleeyyan keessaniif share godha. Ammoo the West and party lammaffaan keenya West South Central African Kingdomoota kan jiran laallaa jechuudha. Mootummoota lixatti jiran mootummoota yookaan kibba jiddugala Afrikaatti jiran laallaa jechuudha. Kanaaf gartee mootummoonni amma gaa takka fartanii jira jechuudha. The Kingdom of the Congo kan jennuun kanaatiitu jira jechuudha. Congo Kingdomiin gaa West Centralidha. Inni kun West Central kan argamedha. Congo Kingdomiin West Central and South Central ilaalle jenna. West Centralin Kingdomiin kun gartee emerged kan argamuu jalqabee bara 1400 argamuu jalqabe. The Kingdom is flourished is ni guddate jechuudha. Eessarraa from the Congo River Lagga Congo irraa in the what is now the Democratic Republic of Congo and the Northern Angola bika jennuuti jechuudha. Democratic Republic of Congo, the presently of the Democratic Republic of Congo and the Angola bika jennuuti gartee laga Congo kana kibbaloo laga Congo kanatti guddate. Eenyunni the Kingdom of the Congo tan jennuun achirraa guddachuu jalqabde. Iddoo har'aan tana modernii taate Democratic Republic of Congo jennuu fi Angola bika jennuun jechuudha. It was the kingdom of the Bantu speaking is gartee Bakango people dha. Ummata Bakango warreen afaan Bantuudhaa dubbatan. Bantu speakeroota. The Bakango were agrarian yookaan warreen horii akkasumatti agrarian qonnaan bultoota. Akkasumatti skilling material workidha. Metal workidha. Poetryidhaa fi weaveroota. Warreen gartee suphee raawwata tolchu poiter kan jennuun weaver warreen huccuudhaaf isaan kana jechuudha. Warreen eenyutu jechuudha Bakangoon kun jechuudha. The Mani Congo mootummaan jennuun Kingdoms of the Congo bulchaa isaaniiti. Kingdom of the Congoodhaaf kingidha. Rule is highly centralized government dha. Mootummaa jiddu galeessaa kan ta'edha jechuudha. Gartee akkasuma Mimbaza tan jennuun tun ammoo magaalaa Kongooti. Mimbaza tan jennuun Kongo is now yookaan maal jenna now Salvador tan jennuun tun was one of the capital of the kingdom. Magaalaa kingdomii Kongooti. It was divided into the 6 provinces. Godinoota 6 yookaan naannoowwan 6 qabdi. Ichirratti gartee and the head of the strong administration structure qabdi. This appointment regional government who were responsibly isaan kana regional government mootummaawwan naannoo kana appointment muuduudhaaf government gartee mootummaan federaalaa irratti aangoo qaba. Who were responsibly collections isaan maal qaban dirqama tributary from local chief mootummaa yookaan halaqaa gandaarraa gandootarraa maal guuruudha qaban daldala wanta chiefii wanta tributary guuruudha from chief irraa abbootii gandaarraa in the form of the ivory is the different types of kindiidhaan jechuudha. Gosoota kindiitiin jechuudha. Ivoryidhaan ilkaan arbaatiin miilleetidhaan paalmiwiinidhaan akkasumatti leopard and the leon sink gogaa leencaalle dabalatee wantoota kana akka maaliitti irraa guuran jechuudha. Akka biraatti irraa guuranii jechuudha. Agricultural and trade is regional and the coastal trade ture. Kana jechuun agricultural and trade akkasumatti qonnaa fi trading gartee regional coastal trades na akkasumatti where the basic economy in this kingdom is jechuudha. Agricultural and trade is the basic economic of the kingdom of Congo. Agricultural and trade la daldalaa fi qonni bu'uura diinagdee Kongooti. Bu'uura misooma economy diinagdee isiiti wanni isin irraa argattu jechuudha. Kanaaf the major trade items gosoonni daldalaa kan adda addaa kan gurguddoon kan achitti daldalaman kanneen akka iron tools meeshaawwan gartee ironidha, poetryidha, wantoota meeshaawwan suphee irraa tolfaman, sea saltidha, gosa guddaa galaanaa akkasumatti meetisidha, fine clothesidha, huccuuwwan babbareedoo fa'aa jira, basket workidha, ivoryidha, slaveidha, copperidha, iron tinkidha, hojii major itemoota
traded wantoota daldalaman gurguddoo keessaa tokko. Weaving and irons smelting is where the respective only practiced by the nobility of the kingdoms of the Congo. La ajaa'iba rabbiiti amma isin turu wallahi akka beektan bara weaving and the irons tumtuu fi yookaan sibiila baqsuun yookaan gartee sibiila baqsitee waan tokko tolchuu fi onsoolaa dha'uun huccuu dha'uun respectively hojii gartee kabaja guddaa qabu jecha keessatti only practiced hojii Kongo keessatti jechuudha. Practice eenyu bicha warreen shanii mootii ta'an jechuudha. Warreen sadarkaa olaanaa qaban jechuudha. Bakka kana bichaatu hojjeta malee hin hojjetamu jechuudha. Kunichi keessatti jechuudha. Kanatti mala akkana kana qabdi jechuudha Kingdom of Congo. Kanaaf ammas isi eenyu qabachuu dhufe jechuudha. Jaarraa kudha shanaffaa irratti Poorchugaaliin dhufe magaa. Since late of xumura jaarraa kudha shanaffaa irratti the trades have they expanded and the several trades kingdoms of the events further. Trade slave trading expanded ta'e jechuudha. La duraan Poorchugaal tun bar qarqaraawwan coastal area of Africa kana qabatte. Achirraa deebiteeti int keessatti ol dhiibuu galte kana daangaa keessatti maal gabroota qabachuudhaaf jechuudha. Amma Kongonis beeki transatlantic slave trade keessatti hirmaattee jirti deeggarti. Kanaaf Kongos one of the leading ida'uusin supplies dhiyeessituudha. Akkasumatti gartee transatlantic slave trade gabroota baay'ee isaanii gurguratti jechuudha ifimaafu. However ta'ullee kingdomiin tun decline taate by the end of the 16th century xumura jaarraa kudha jaaffaa irratti maaliif internal arrest jibbinsaatu keessaatti kee fincila keessaa caused by the Portugal slave raiding sababa gartee Portugaaliif gartaan dhiyeessii waraanaa dhiyeessituuf jechuudha. And the in part of the cause of the inventions of the Jaga ummanni Jaga jennuun akkasumatti Jaga imbaga yookaan waareerota yookaan jennuun jechuudha. Ummanni Jaagaadha yookaan imbaagaa weerar warreen jennuun jechuudha. Eessarraa dhufanii jechuudha. Eessarraa faar intarrii daangaawwan fagoo lundaa fi luba yookaan kan jennuun lundaa yookaan gartee jennaan yookaan lubaa rijin bikka jennuun irraa dhufanii isii qoffisuu eegalan jechuudha. Sababa maal isiinis sappoortariidha yookaan Poorchugaalii wajjin jirti jechuudha. Poorchugaal achi deemanis gabroota qabatan. Isaanis gartee gabroota kana wajjin gartee arresti dhiiban jechuudha. Gartee ummanni keessoodhaa fincilan mootummaa gartee gabrummaa deeggaru kanaan feenu jaanii jechuudha. Kanaaf gartee akkasitti Poorchugaal gartee sababa Kongo kofinsaatiif gartee walitti hidhama qabaa jechuudha. Kanaaf gartee isiin akka one of the leading taate gartee akka eenyuti jechuudha. Akka achi gaditti ilaalletti eenyu jira Dahoomeen jenne paartii tokkoffaa keessatti jechuudha. Gartee achi keessatti akka ilaalletti jechuudha. Dahoomeen akka gartee isiinis irratti hirmaatetti isiinis akkasitti gabroota irratti hirmaachaa guddi jechuudha. Ammas eenyu jira Torwa Mutapa and Rosie kan jennu jira. Torwa Mutapa and Rosie warreen jennu jira jechuudha. In the southern central Africa, the site of the Great Zimbabwe is one of the abundant. Isaan kunis jiddugala la South Centralin tun bara ammoo gujenne Zimbabwe ma South Central gujenne. Sun ammoo West Central. South Central to amma jarra kun bikka Zimbabwe irra guddachuu isaan hundinuu bikka gartee qaroomni Zimbabwe dha ana shantiidha itti gartee qofesan. In the South Central Africa, the site the Great Zimbabwe iddoon gartee Great Zimbabwe gudditti jennuun tun was abundant toward the end of the 15th century because of the environmental exhaustion and the northward shift of the long distance trade toward the Zambezi Valley jenna. Akkuma gartee assumption adda addaa boqonnaa shan keessatti ilaallee turre yookaan gartee declines of the western yookaan gartee Zimbabwe stateidhaaf kan lafa keenya yookaan jiru achi keessatti overpopulation kan jenne environmental exhaustion kan jenne akkasumatti gartee civil war kan jenne akkasumatti gartee declines of trade kan jenneen san akkasuma laallisanitti ammaas akkam jira eega gartee jaarraa kudha jaaffaatti kuftee jechuudha. Amma sababa environmental exhaustionitiif akkasumatti north shifting daldalli gartee gara isaa jijjiiramuu irraa kan ka'e jechuudha. Towards Zambezi river jijjiiramuu irraa kan ka'e kuftee jira. Kanaaf Zimbabwe's stones closures runs stand the numerous gartee memories to this is vibrant early shonen state this is deja. Kana jechuun Zimbabwe statein mootummaan Zimbabweedha. Is closure run gartee wanni closures yookaan jennoon dallaan dhakaa isaanii sun raniin sun onni dallaa dhakaa isaanii sun stated kan dhaabbatee jiru sun is memorial gartee yaadannoodha yookaan gartee visit the favorite early shonen state to these days akka gartee early shonen gartee yeroo warra shonaadhaa isaa san jaaran akka memory isaaniitti isaan fayyadaa jechuudha amma kan dhaabatee jiru sun. In the place of the Great Zimbabwe two successor state mootummoota lamaatu dhufe bikkuma idduma gartee Zimbabween itti kufte tanatti mootummaa lama lafaa kee Torwaa fi Mutaapaadha beekadhu isaan sun akkasumatti
South illeen achuma shoonuma pupilidha isaan hundinuu jechuudha. In the place of the Great Zimbabwe tanatti mootummaan lafaa dhufe jechuudha. In the Plateau iddoo lafa Plateau jidduu laga Limpopotii fi laga Zambezi jidduu jirtutti mootummaan lama lafaa ka'e jechuudha. Mootummoonni lama lafaa ka'anii turanii jechuudha. Kanaaf one of them isaan keessaa was the Torwa state of the Shona people which is emerged in the second half of the 15th century in the regions to the southwestern side of the Great Zimbabwe in the what is now Matabeland bika jannuun tanatti jechuudha. Kana jechuun one of them was Torwa mootummaan sun Shona people dhaan kan dhaabame which emerged kan argame second half wala keessa jaarraa lammaffaa jaarraa 15ffaa kan argame Torwa people eessatti jechuudha. Between the Limpopo and the Zambezi river jidduutti ummata eenyutan shoonaatiin eenyuni Torwa people kan dhaabatedha. Akkasuma region south western side of the Great Zimbabwe iddoo ammaarra Great Zimbabwe jennu what is in what bika ammaan tana keessaafu maal jennuun Matabeland bika lafa jennuunitti Torwaan guddatee ture jechuudha. It is capital city of the maal jennaan Kaamii jennaan magaalaa city maal jennaan Kaamii jennaan capital city of the eenyutan the capital city of the Torwa is Kaamii jennaan. Where the stone wheeling bika dhagaan itti dhaabbatee jiru jechuudha. Mooraan dhakaadha. Trading yookaan stone closures yogguu jennu. Trading of the Great Zimbabwe is where further is developing in the refined as jalatti akkasumatti gartee traditional Great Zimbabwe akka gartee traditional Great Zimbabwe yagguuniif jennu aadaan Zimbabwe guddittiidha. Mootummaa gartee Torwaa kana jalatti akkamte jechuudha. Farzas develop inni guddate and the refined irra deebi'ee argamee jechuudha. Kanaaf the discovery of the objective of important from the Europeans and the Chinese shows that is Kami is also called of the Dangombe was the major centers of the trade over a long period of time. Kana jechuun argamoon yookaan gartee barbaachisummaan yookaan objektiiviin kaayyoon yookaan impoortii godhanii jechuudha. From the Europeans irraa akkasumatti and the China irraa shows that is the Kaayim magaalaan Kaayimtuun yookaan also called Dangombe tan jaamtuun wantoota adda addaa impoortii goote Awurooppaa fi China irraa was the major centers of the trade iddoo daldalaa guddoo tan taate yoo taatu over the long period of time iddoo daldalaa guddoo taate yeroo dheeraadhaaf tajaajila kannaa turte jechuudha. Torwa, the end of the 15th century, the Mutata state, many Mutata empires of two speaking northern Shona peoples emerged also another successor state of the Great Zimbabwe. Toward the end of the 15th century, Tomura Jara Kodoshanafati, the Mutapa state kan jannuunu dhufe. Or many Mutapa kan jannuunu dhufe. Empires of Bantu speakeridha isaan kunis ummatuma Shoonaati jechuudha isaanis. Jechuun northern speaking northern yookaan Shoona peopleidha. Akkasumatti emergedha kan argaman. As another successors state yookaan gartee mootummaa milkaa guddaa kan ture of Great Zimbabwe. Idduma gartee Great Zimbabweetti guddate kunis eenyunni xumura jaarraa 15ffaa irratti kan dhufe Mone Mutapa kun. He founded isaa nama maqaan isaa Mutoota jennuun jechuudha. Mutoota jennuun jechuudha. Using a small but powerful army. Olaale xiqqaadha fayyadame. Waraana xiqqaadha garuu cimaadha fayyadame. Mutaatas control godhe jechuudha. The regions naannoo san hunda along the distance trade between gartee iddoo daldalli karaa dheeraa jiru Pilaatoo Iswaayilii fi Iswaayil Coast of the Africa kana jidduu hunda guutummaa isaa Mutaataan ni dhuunfate jechuudha. He and his son isaa fi ilmi isaa kan bakka isa bu'e Motope kan jennuun jechuudha. Kan bakka isaa bu'e successoriin isaa jechuudha. Conquer inni weerare all of the land between the Kalahari desert lafa gartee jirtu jidduu Kalahari gammoojjii Kalahari tana jidduu jirtu. In the west kara westitti Mozambique in the west Mozambiquetti hanga in the east Kalahari desert in the west lixa Kalahari desertiitii fi Mozambique bahaatiin weerare ture. Mutata is and the Motapo acquired this maal ta'anitti argaman royal title Mene Mutapa jaamu qaban jechuudha. Mutapa Mene Mutapa jechuun walitti eeguun fi yaamame royal family dha. Royal family maqaa yookaan warra bulchitoota yookaan sanyii bulchitoota jennu royal master of conquerors yookaan weerara pillages yookaan master weeraraa kan ta'e jechuudha. From the royal title maqaa kanarraa
Motata status was also called Mene Mutapa Empire jamte yamamte jechuudha. Maquma royal family kanarraa fudhachuudhaani Mene Mutapa jaanii yaamanii jechuudha Mutata state tana jechuudha. Kanaaf later Portugal was Portugal's on the Indian Ocean coast named it is the kingdoms of the Mone Motapa. Boodarra Portugalin gartee Indian Ocean coast named maal jettee itti moggaafte Mone Motapan kingdom jettee itti moggaafte jechuudha. Maqummaan kun achumarraani maqaa royal family yookaan maqaa bulchitootaa fiitiitu maal ta'e jechuudha Mene Motapa ta'e argamee jechuudha. Kanaaf gartee in the 16th century, many Mutapa dominated the trade and the gold and ivory along the Zambezi River. Dhuunfattee turte yookaan gartee guutummaan si kontirool gootee turte iddoo ilkaan arbaa jiranii fi gooldii jiran naannawa Zambezi Riveriitti jechuudha laga Zambeziitti. Notably with the Swahili coast trading post Sen and Tent. Bika jennuun tanatti akkasumatti Swahili coast illee qabattee turte jechuudha. Seenaa enda teete bika jennuun tana hunda. Mene Mutapa is raised in Portugal's is instructions until firraa Mene Mutapa resist gootee turte jechuudha. Portugal instruction yookaan gartee fincila warra Portugal hanga jaarraa 17ffaatti firraa dhorkate. When the empire was lasted subjugated ammoo hanga xumurarratti deebanii Portugalummaan qabatanii turanii jechuudha. Mene Mutapaanis in the site of the Great Zimbabwe irraa guddatte by the Shona peopleidhaan jechuudha. Akkasumatti 1670tti a new power si dhufe ammas rose to the plateau of the western Zimbabwe ammas lead to the Shona military rule named of the kingdoms. Inni sunu military rule hoggana ummata waraana ummata Shona eenyu kan jennuun ka'ee jechuudha. Chagmayr kan jennuun kana jechuudha. Inni kun ni du'e bara 1696. His military waraanni isaa maal jaamani where iddoo gartee where called maal Rosie jennaan yookaan destroyers balleessitoota jennaan yookaan Rosie jennaan waraana isaatiin. It is rivaled to many Mutapa empires for the long time. Yeroo baay'ee yookaan gartee kallafaa rivalii godhaate jechuudha. Mootummaa Mene Mutapa wajjin wal dorgomaa kan ture jechuudha. Eenyunni warre Roosiidha kun jechuudha. 1680tti Chagmayrin invite ni weerare conquer of the Torwa state mootummaa Torwa ni weerare. Eenyunni Chagmayrin 1680tti 1693tti Chagmayr expand daangaa isaanii babal'ifate. Portugal illee Zimbabwean plateau irraanii ari'e expel godhe. And the akkasumatti establishing ni dhaabe. Empire eenyu jaamu called Rosie kajaamu dhaabe. This empire kun was raided and destroyed 1830 kan badeedha jechuudha. Boodarra ummata eenyu jechuudha Nuugii yookaan Nendebeelee kan jedhuun ummata afaan Baantuu dubbatuun gosoota Baantuu kan ta'an who is northern movement was caused waan isaan sunu warreen sochii gaggeessan gara northerniitti sababa maaliitiif jechuudha. Rise of the Zulu empire warreen gaggeessanii jechuudha isaan kun in the southern African keessatti kan gaggeessan kanarraa kan ka'e empire warreen gartee Roosiidhaatis kun gosa ummata warreen Naaguunii yookaan Nendebeel jennuun irraa gartee Nendebeelee jennuun irraa kan keen kufuu jalqabanii jechuudha. Sababa maaliitiif kan lafaa kaan isaan sun warri Nendebeeleef Nuugii kun Zulu Empire dhaabuudhaaf jechuudha. The Nendebeelee Nuugis founded ni hundeessan the kingdom of the Matebeelee tan jennuunis ni hundeessan among the Shona of Zambezitti hundeessanii turanii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo the Southern African the Zulu Kingdom kan jennu jechuudha. One of the efficient government dha. Inni kunis mootummaa cimaa yookaan gartee South Africaatti argame keessaa isa tokko. Akkuma gartee amma isa ilaalle South Central and the West Central ilaalleemi amma ammoo Southern dha jechuudha. Bakka kun amma gabbu'ee jechuudha gara Southernnitti gabbu'ee jira. Southern keessaa eenyu ilaalle jechuudha. The Zulu Kingdom kan jennuun jechuudha. South Africans was the home mana yookaan of the southern branch of the Bantu speakeronni ichi jiran such as Veda kan jennuun Sozo kan jennuun akkasumatti Tsongo kan jennuun yookaan Nuguinii kan jennuun yookaan Inhambene kan jennuun ummanni kun hundinuu ummanni Bantu speakeraa kun hundinuu warreen afaan Bantu dubbatan kun hundinuu achi jiraachaa turan at least yoo xiqqaate jaarraa 10 hanga jaarraa 15 jechuudha.
compared to other regions naannoo biraatti wajjin oguu South Africa tan wal bira qabne South Africa did not achieve major state formations until the end of the 18th century hanga xumura jaarraa 18ffaatti South African achievement mooshi gartee mootummaa guddaa jaaruudhaaf gumaacha hin goone jechuudha. The Bantu speaker peoples of the regions attained state formations in 19th century irresponsibly intertribal upheavals and the movement as well as the encroachment of the Dutch settlement settlers farmers boers kan jannuni fi akkasumatti and British colonization irraa kan ka'e barisaan kunu hanga jaarraa 16ffaatti kan mootummaan ijaaratin ta'anii amma jaaruu eegalanii jechuudha. Sababaa maaliif kan jiru jechuudha. Sababaa Bantu speakerin jaaru eegalan regionii kana attain mootummaa jaaruu eegalan information mootummaa jaaruudha 19 maalirraa kan ka'e jechuudha. Responsibly 19 jaarraa 19ffaatti jechuudha. Irresponsibly deebisuudhaaf jechuudha. Tribal price finciloota yookaan keessotti isaanii ka'uu fi in the movement sochiiwwan tokko tokko kan fincilaa irra ka'u as well as encroachment Dutch yookaan gartee dhiibbaa warri Netherland warri Holland warri Dutch irra gaggeessu irraa if danda'uuf jecha mootummaa jaaran akkasumatti yookaan settler farmers yookaan warreen Dutch kana jechuudha. Qonnaan bultoota warreen Dutch yookaan Netherland qeessitee Afrikaa kibbaatti qubsifte kan boers jennuun san irraa if dandamachuudhaaf jecha fincila san ifirraa to'achuudhaaf jecha mootummaa jaaran in the British colonization ammas kolonii British jalaa irraa if to'achuudhaaf jecha jechuudha. Kanaaf inze 1780tti jechuudha. The Southern Bantu come into the conflict within the Boers who were gradually expanded from their Cape colony jennaan jechuudha. 1780tti Southern Bantuun kibbi Bantuudha jechuudha. Come into the conflict gara walitti bu'iinsi dhufte within the wajjin Boers ummata Boerii wajjin akkasumatti who were gradually expanded kan babal'atan isaan sun warreen Boer kun eessatti Cape colony bika jennuun tanatti babal'achuu eegallaaniin ummanni Boer kun achi babal'achuu eegallaaniin warreen South Africaadhaa kun fincila wajjin eegalan. Subsequently, centuries long wars waraana dheeraa ture was fought jidduu wanyuti was between South Bantu and Boers yookaan gartee warreen kibba Bantuutii fi akkasumatti Bantu kibbaatii fi warra Boer yookaan farmaroota warreen Netherland yookaan warreen Holland yookaan warreen Dutch kan jennuun san ifirraa gartee dhiibuudhaaf jecha gartee wanta fincila eegalan. In the response deebisuudhaaf gaafii isaanii to these struggles several Bantu state emerged to in Southern Africa. Akkasumatti gartee fincila ammas ummata Bantuudha hedduun kan irra ka'an ummannummaa isaanii kan irra ka'u sanfirraa to'achuudhaaf one of the was the Zulu kingdoms was attained. Zulu kingdom in jechuudha. Attained the dominance in the regions. Naannoo san guutuu dhuunfachuu danda'e jechuudha. Particularly during the reigns of the Shaka Zulu kanatti yookaan Zulu kingdomiin baay'ee cimtuu taate 1818 hanga 1828 jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessa. Shaka successfully ni milkaa'e jechuudha. Is founded is the kingdoms of the diverse Bantu warreen ollaa isaa kan jiran Bantu clan gosoota Bantuutii fi Boyeroota hunda ifirraa dhorke jechuudha. Largely with the support of the akka gaaritti kan isa deeggare haadha isaa the Queen Nandi jennuun jechuudha. Nandi tan jennuun irraa deeggarsa argachuudhaan gartee inninis ifirraa dhorkaa ture jechuudha. Gosoota warreen Bantu gartee kaanidhaa fi warreen Boyeroota jechuudha. Kanaaf however after the days of the Shaka Zulu eega Shaka Zuluun du'ee booda Shaka Zulu kingdoms was weakened by the wars within the neighbor rival Bantu clans and the British colonizer jennaan jechuudha. Kana jechuun however after the days of Shaka eega Shakkaan du'ee booda the Zulu kingdom tun was weakened ni dadhabde by waraanan within the maaliif neighbors people yookaan gartee neighbor people wajjin walitti bu'insa ollaa TV rival gosoota ollaa irraatti ka'uu fi Bantu yookaan gartee British colonization yookaan kolonii British irraa kan ka'e dadhabbii fi kufaatii keessa dhufte. In the mid of the 19th century jiddugala jaarraa 19ffaatti the British took ni qabatte over the Cape colony bika jennuun tana hunda qabatte.
from the Dutch farmers Dutch farmer warren Netherland yookaan warren Holland yookaan warren Dutch kan jennuun kana hunda achirraa boyeroota kan jennuun san kan Netherland qeessitee af South Africa qobsiifte san firraa oofteeti kolonii san qabatte British kana jechuudha. The British further expand British akkasumatti deebi'anii babal'atanii North Warditti babal'atan. In the 18th century 1860 sorry 1860 the Zulu kingdom is and many Bantu clan Zulu kingdom hin akkasumatti Bantu clanin many Bantu clan gosonni Bantuudha baay'een isaanii conquered ni weeraraman by the British yookaan British weeraramuudhaan xumura irratti jaarraa 19ffaa keessa Bantu gartee fi gartee Dutch boyeroota hunda akkasumatti deebi'ee shakkaa Zulu hunda guutuu isaanii walirratti qabattee bulchitee yookaan control gootee turtee jechuudha. Britishin qabattee jechuudha. Kanaaf kanatti aansuun kan jiru immoo the Ottoman conquest of Northern African Ottoman Empire gartee akkuma gartee weerara baay'ee gaggeessaa turetti jechuudha. Northern part of the African kanatti gartee gaggeessaa turetti Ottoman Empire gartee jaarraa 16ffaa keessatti baay'ee babal'attee kan turtedha jechuudha. Inze all Northern African party kana hundarratti baay'ee si kan babal'achaa turtedha jechuudha. Kanaaf gartee Ottoman Empire Katjoo partii itti aanu sagantaa itti aanu keessatti waliin laallaa jechuudha. Har'aaf partii keenya kan lammataa asumatti waliin dhaabna. Thank you isiniin jaaladha. So much nagayannaaf tura. Warreen chaayinaalee keenyaaf maatiin ta'in chaayinaalee keenyatti dabalamaadha. Akkasumatti gartee barattoota biraallee akka dabalan godhaan na bira dhaabbadan isiniin jaa. I love you. Thank you.